Utayaan kun akka inni jirtan kaampaanii kennee jira kaampaanii kanarraa fuudhuun qabayeessi. Garuu kaampaaniin kun bilook ta'ee jira. Hidatiin ani ittiin mallaqa kana deebisu atis akka ragaatti akka nama tokkootti akka nama araara buusaa jiru tokkotti dhugaa kiyyallee bartaanatti dabalamisiin jennaan yoonoo jedhu. Waa'ee maaliif? Eewwaa na gaafatteemi ani namarraa fuudhee nama shanirraa fuudhee kaampaaniitti kenne agriimentii qaba waliin. Dhaggeeffatu baaba na dhaggeeffatu nama shanirraa fuudhee kenne san kaampaaniin viizaa san hin baafne agriimentii qofa harkisee achumaan hafe birrii nama sanii dirqama deebisee risiitii seeraatiin galchoo waan ta'eef abbicha san himataa araan. Dhaggeeffatu birrii kiyya kiisa kiyyaa deebisee garuu ijoolleen kun kiyyaa miti nama gargaaruudhaaf kontiraata namichi kun baasee miskiinummaa fuudhee itti kenne garuu rabbi na baasuu risiitii waan galcheef seeraan gaafata seeraan himachaa jira jechuudha. Ati sarara dhugaa osoo qabdu baabatu nyaata kaampaanii nyaate birrii baabatu nyaate እንደዛ መሆን የለብንም akkas ta'uu qabdu namni fakkeenyaaf ilaalchichi jiru rakkinni bakka jiru furmaata gochuu ka danda'u si qofa. Ani boonaan ol sifaa barbaade sifaa deemee furmaata kennuu hin danda'u maaliif sin beeku seerillee risiitillee waan hunduu si beeka malee nama takka hin beeku baay'ee malee hin beeku. Kanaafuu ani maal jechuu barbaade beektaa? Kanaafuu rakkinni biyya kana keessa dhaggeeffatu. Baabaa balleessitee jedhanii akkana ija keessatti himan. Baabaa wanni kun birrii 5 jedhanii sitti himan dhaggeeffatu. Wanni namarraa adda baasee sim jennee irraa bar sim wanni nama biratti argamneef maaliif? Rakkinni akkana wal shaffanuu osoo hin ta'in anama fakkeenyaaf dhugaa jiru kana baabaa birrii ati nyaatamte san kaampaanii birrii hagana irra siyaafe wanni baasu kana atillee kana gaafa dhiyoo siin jedhe. Barkuun aga dhugaa jirtu amma walii himaa jirra dhugaa jirtu natti himaa jirtaami maarree kaampaanii kana ani dubbisaas ture dubbisaas jira amma ati natti dabalami akkaataan kaampaanii kana itti dubbisaa jiru waan an maallaqa kaampaanii kanas galches dhugaa jirtu dhugumatti jechuudha ani haqiiqatan dubbataa irra dhagaye waan an baases waan kaampaanii kun narraa fuudhes na waliin ta'i dhugaa bariitii jedhaa jira maa duubatti beektaa. Waa'ee dhugaa bariitii daraan fakkeenyaaf kaampaanii tokko daawwalteen gaafattaa qaamaan dhayiteen gaafattaa yoo sanin sii kennuu hin danda'in risiitii qabdaa risiitii kana hin himan gaafa san seera duratti isa si kadhatee sii kenna malee ati kadhattee akkam itti deemtee itti daawwaltee kadhattu kanaa miti. Seera kanaa hin beekaa barboona natti nimtu kaampaaniin bilook ta'ee jira even ownariin asin jiru hindiyaa jira higalee kaampaaniin bilook ta'ee jira waan kana yoo inni achi as deebi'ee hidhatii eegalte malee eenyu kalsatu kaampaanii bilook ta'e kalsachuu hin dandeettu machin akka kaampaaniin sun banamutti. Amma ka kafaluu danda'u fakkeenyaaf sima jechuudha. Maaliif? Eewwaa maaliif jechuun keessarri namichi kun fakkeenyaaf qaamaan si kenne wanni kun galma hin geenneef haga bakka kanaa deeme hayti isaa haga bakka kanaati ati haqa kee barbaadattee haqa namichaa kanaa galchuudha. Haqa tokkana jedha. Kiisii kiyyaa baaseemu. Ani boonaan hin jedhu haqa tokkana jedha. Hayti akkana yoo jedhe. Hayti akkana birrii si gargaara malee hayti wabiidhaan ani fuudhee nama tokkotti eega kenne bakka bu'ee waan san kafalee ka'e ani kaampaanii kasafatuu danda'a. Alamma nama 5 kana naannoo qarshii 15,000 kafale kasasaara namichi tokko kasasee seerri waan na hurteessa malee nama sani birrii deemseera. Sila osoo ofii kiyyaa nyaatiin kaampaaniitti kafalee. Amma fakkeenyaaf boona Nuraddiin boona dalagaa kennadhe deeggadda dalagaa tiyya wayita piraayiveetii kiyya boona kennadhe abbaa Abdallaa haqni kee hagana baasee bootaa talagee achitti dhaabiiti akkaawuntii sanirra mallaqa naa kennan ta'isaa kutate mallaqa kiyya akkasuma boona dalagaa itti kenne deeggaddaan dalagaa mataa kiyya obboleettii tiyya. Hayti akkana mallaqa kiyya naa deebise jechuudha. Hayti akkana jetti baaba kafali yoo jette si gargaaree waliin kafaluu dandeenya na gargaaree yoo akka haqaat ati kaampaanii sirraa. No ani waan kana adeelam waan kana atillee qulqulleeffadhu kaampaaniin kun bilook ta'uu qulqulleeffadhu dhugaa gaardaa akkaatti ilaalame kanallee qulqulleeffadhu achi booda hin kafalaa. Ina baaba koo mangistii koot kaampaaniin kun bilook ta'e baabaa miti ka bilook ta'e namaa miti ka bilook ta'e. Kaampaaniin hayti nama kanaa bilook hin taane ati imaaraat keessa jiraate taanaan akkaawuntii ittiin galchite namichi waggaa
جاء عشان جاء كون تلي يودو في سيرمان غافت har'a kabajaan gaafatee kana seeraan gaafata. Garuu haqa nama kanaa immoo already furmaata gootee haga bakka kanaa herreedee fakkeenyaaf istiin qarshii 5,000 haa ta'u waan achirraa ol hafe kennitee fi furmaata gochuun waan keeti. Abbaa nama maraati, ija nama maraati. Ija nu ittiin silaallu, ija namni ittiin silaalu namni tokko maqaa kee akka jechuu hin danda'u. Kanaaf kana ayyee bakka jaaladhe si boona. qabsitu fudhatu qaba. Ayyee jaaladhe. alhamdulillah alhamdulillah du'aayi nu godha abbaa murtii alhamdulillah Ayyee galatu. Jaaladhe osoo hin taane akkamitti jaalate dubbii lafa gaa abbaa Abdallaa akkamitti jaalate baabaa kiyya sanjaarolee dhaqaafa sanjaarolee dhaqaafi Amma jaaladhe waan kana keessan tumurra. Salaamu alaikum warahmatullah Abba Abdallah. hin bayin du'aayi No, 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 no. hin bayin No, Abu Nur. hin bayin baabaa hin bayin rabbi adii dhiiraa dhalaan akkana teennee seennee rabbi adii No, 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 no. No. no jaaladheen tun Yoo jaalatte Nuraddiin dhageeffadha laala jarri kenna maaf akkatti geemii nutti taphata anaaf na hin galu Nuraddiin hin ta'u kottu deebi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.